Maal jedhama gandi kun? Gosuun. Tuyyee goda cuqqaala. Tuyyuu? Tuyyee goda cuqqaala. Jedhama jettee? Laga Calaqii jedhama. Laga Calaqii asitti ba'uumatti boru irreecha? Irreecha iddoo kanatti bor sa'aatii ganama sa'aatii 12 jammaree hanga sa'aatii 12 iddoo kanatti irreeffatu. Abbaan malkaa kana abbaa gadaa abboota Facaarrataa jedhama. Muuda naannoo akka naannoo kana calleetti kan kennameefii jirudha. Abbaan malkaa isaanii jecha. Abbaan malkaa isaanii. Karaa biraan isaan immoo ayyaantuudhas. Ayyaantuudhas yeroo ammaa kan walitti qabanii kan uummata gorsanis kan uummata beeksisaa jiran isaan. Laga Calaqii kun sarara ka'ee iddoon itti irreeffamu kanuma moo iddoo biraatti hin jira? Iddoo biraa burqaa kan jedhamu laga jedhama. Burqaa barii jedhama. Achi birraa kan ka'e iddoo sanatti waaqni irreeffatama ture. Iddoo sana qabata mootummaa dargiitiin irraa ari'amee ture. Waggaa dheeraa ture. Akka iddoo kanaatti malkaan iddoo kanatti malkaa iddoo sadii ture kan kana. Malkaa bosona barii, malkaa gagawee, malkaa bassoo kan jedhamu asiin jira. Sadan kana iddoo kanatti ture malkaa Calaqii jedhama. Iddoo sadii walitti dhufaa jecha. Sadii irraa walitti iddoo tokkotti irreeffatama malkaa Calaqii jedhama. Dirreen bal'aan amma waliin irra dheedaa jiran kuni kan nama tokkooti moo akkasumatti hawaasni walii galee hambifatee iddoo garmaama afaanni jedhaniiti? Iddoo kanatti kan iddootti gadaan bahee wal eebbisee gadaan dirree godaansaa akka dirree godaansaatti iddoo kanatti gadaa wal nakkaa fuudhinsa kan geggeessudha. Asitti gadaansaa wal nakkaa fuudhu jecha. Maqaan godaa kanaa Hinnee jedhama. Godaa Hinnee iddoo kan wal nakkaa jira ture. Haga garuu qabataa waan bobba'aa irratti bobba'anii fi Hinneen badeetu godaa Hinneetiin kan jijjiiramedha. Asitti gadaa wal jijjiiru jecha. Gadaa wal jijjiiru. Dirree godaansaa yookaan baallii warqaan fuudhisaas abbaan gadaa iddoo kanatti irree kanatti bahee warqaan fuudhinsa geggeeffamu. Isa sana yoo achi xaaraan sana guurree. Hordaan sibiilaa dhufeera moo numri? Fitner maal wanni na harkaa fuudhe. Hordaan sibiila. Kana sodaatiin waa tokko dhagaa taphattee sana kongeshinee finname. Akkana. Kaasun nama qaltan kun maaliif qalame abbaa dinqaa? Egaa kun akka sirna gadaatti jechuudha. Hojiin isaa kan raawwate jalli bultee ayyaanaayyuu guyyaa gaafa roobiiti. Roobii calqabee amma irraatti jechuudha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti xiqimtii bultii 15 calqabee amma 20tti kan geggeeffamu jechuudha. Kan geggeeffamu. Amma kamisas qalameera. Kun amma har'a sigaa jala bultii ayyaanaatiif dullachi kufee jechuun kun amma sa'a gurraacha jechuudha. Kan gurraacha keessa nu baaste, ganna mucucaa keessa nu baaste, adoolessa hagayyalee keessa nu baaste, mucucaa keessa nu baaste, galatoo keetii jennaa kan nyaatamuuf immoo keessummaaf isaa jechuudha achumaanii. Warri amma qalaa jiran kun arraba baasanii oduu isaanii kun maseenni kun hin du'in jechaadha. Arrabni kun seera qaba maaliif amma ba'e? Seera qaba. Amma inni seera kan qabu amma yeroo galgala kana jechuudha daamaraa gubbaa irratti arrabni sun murameeti murtuun illee irratti nabaarama. Diin illee irratti nabaarama. Sana gaatiif immoo arrabni akka qajeelu gochuun ni eebbifama jechuudha. Abbaa gadaatii fi guulaa fi miseensa guulaatiin jechuudha. Kanaaf amma otoo isaan hin du'iin kana gochuun jechuun otoo dhugaan hin badiin otoo dhugaan hin dabsiin isa jedhu sana ilaalchisa jechuudha. Otoo dhugaan hin badin otoo isaan lubbuudhaan jiru. Otoo isaan lubbuudhaan jiru kufee mormi murame otoo wixxifatu jechuudha. Otoo lubbuun hin bahin arrabni keessaa ba'u jechuudha. Dhugaan otoo hin badin jechuudha. Otoo dhugaan hin badin dhugaan otoo hin badin dhugaan otoo hin du'iin isa jedhu sana laallata jechuudha arraba kana baasuun jechuudha. Edda bahee booda ammas tole yaa Waaqi jedhaniiti gurraachi garaagara baay'ee immoo garaa inni aannanii waaqi gurraachi nu bulchitu Oromoon waaqa gurraachi kan ta'anu waaqeffannaas kana jechuudha. Kanaaf arraba keenya nageenyaan nu qarii isa diina nutti adeemu diina nu barbaadu diina waan keenya barbaadu yaa Waaqni nurraa dhowwi jedha arraba keetiin ati nu oolchi arraba keetiin ati nu bulchi kun dhiyaana keeti kan jedhan irras hin daddarbu jechuudha mirga bitaatti jechuudha. Baafi lixatti si hin daddarbame jechuudha. Kun dhiyaana waaqaa ta'edha jechuudha. Mee amma galmoonni gurguddaan galmi hedduutu jiru. Galmi gamas jira gaa kanas jira. Isa kana maal filattan galmi kun sirna boru adeemsifamu sana faana inni kun maaf akka hangafaatti yookiin durfamu seremooniin hedduun maaf asitti raawwate.
Okey, otoo isaa duraa hin fixini arraba keenya nu qari kan jedhamu Oromoon jechuudha. Arraba keenya nu qari kan jedhamu jechuudha. Sabum kamillee nagaa akka bu'u yoo nuti kan barbaadu Oromoon jechuudha. Kanaaf arraba keenya nu qari jenneeti irraa daddarbu jechuudha mirgatti bitaatti lixatti. Amma galmas kana immoo jechuudha. Galmi kun ateetiin keessa hin jira. Maaramni keessa jirti jechuudha. Maaram jechuun Oromoon maaramatti bula. Maaram jechuun fakkeenyaaf hammachiisan kan as keessatti kan raawwatu jechuudha. Galmi isaan suni hangafni jechuudha kana. Guyyaan ateeteen keessatti gadaan kan eebbifamu kan gadaan muudamu kana keessatti kan hojjetamu jechuudha. Galma maaram kana keessatti. Galma maaram kana keessatti jechuudha. Maaram Oromoon maaram qaba. Maaram sun maqaa Oromoo kan moggaasu isheedha. Bakka maaram hin dhalannetti waliin immoo maaram bakka qaaluun Oromoo jechuudha. Bakka maaram hin jirretti immoo abbaa gadaatu naannoo kana taa'ee guyyaa kudharfee jechuudha. Ijoolleen hammachiisaa dhufu biyya alaarraas hin dhufu biyya keessaas hin dhufu fagoorraa dhiyoorraa hin dhufu ufanii maqaa nu moggaasee dhalaa dhiiraadhaan jechuudha. Maqaa ijoollee ji'atti dhalattee ji'atti jechuudha. Sunqoo torraan bu'iin sunqoo isa dibamu jecha ijoollee Oromoon biratti sunqoo dibaa shittoon dibanii qibaatiin dibanii akka ijoolleen dhugooftuuf sunqoo dibu bahaa kan jedhan beektaa isa fa'aa itti aarsaniiti hammachiisu fedhanii biqilaan soogiddaan kana fidanii biqila cimdii annam tokko jechuudha soogiddi cimdii lama jechuudha kana dhiirris dhalaanis akkasumatti maqaan isaaniis akkuma itti moggaafama lama moggaafama. Maqaan lamatti moggaafama. Maqaan lama yoo dhalaa taate lalisee faa caaltuu faa caalchisee faa jedhama. Maqaan biraan makamu an dhiiraa immoo dagabaasaa dagaagaa akkasitti firoomsaa faa jedhu waan isaa ilaalan itti baasu. Fakkeenyaaf haati faati warraa kee yoo wal loltaniitu mucaan jidduu sanatti waa dhalatteef ta'e araarsee yoo immoo firoomsaa faa jedhama. Walitti fidee firoomsee akka kanatti ammoo kan ijoolleen masaanuun wal lolan jiru. Utuu wal lolanii ijoolleen achi keessaa dhalattees immoo xiiqii faa jechuu hin danda'ama. Bakka morkataa faa jechuu hin danda'ama. Mormataa faa jechuu hin danda'ama. Akka kanatti jechuudha. Maaliif warri abbaa gadaa yoo immoo ayyaanni sunis akka kanatti qeeqqateetu kan inni baasuu danda'u. Dhugaadha. Hammachiisni kun amma guyyaa meeqatitti kan hammachiifamu dhalattee jechaadha. Dhalattee ji'atti. Ji'atti hammachiifamu. Dhalattee ji'atti. Amma ji'a sanitti sunqoo diban jechaadha daa'ima. Sunqoo dibu abbaan barbaade egaa jechuun kan biraas dibuu hin danda'u dhadhaan deemama jechuudha. Akka duudhatitti garuu sunqoon. Sunqoon Oromoon duratti sunqoodhaan kan inni beeku malee dhadhaa fi sunqoodha. Amma duratti qibaatiin hin jiru. Shittoon hin jiru. Yoo shittoo dibattee ijoolleetti shif jedha jedhu. Kanaaf sunqoo itti obiifan sunqoo itti yoo godhan michiin illee wanti aduurraa bahullee infaaloti aduurraa dhufu ijoolleen tuquu jedhu. Akkanatti egaa. Guddaan faadha kan biraa wanni itti na dabaltan jiru. Jechuun egaa amma kan boruu fa'aa ilaalate amma daamaraan hin daamaramamu. Galgala kana jechuudha. Isarratti daddarbaan hin godhamaa, dhibaayyuun hin godhamaa, bookaa fi farsoorraa kan hojjetame jechuudha. Buqurii kun hin godhamaa. Asirratti cumboon illee dhufu inni dhiyaata. Galgala kana ragadaa bulu jechuudha. Edda ragadaa bulanii jechuun shubbisa jechuudha. Amma edda ragadaa bulanii ateetillee hin faarsuu, gadaallee hin faarsuu, ayyaana irreechaallee hin faarsuu, namni illee dhaloota isaas faarsifachuu hin danda'a. Geerarsi afaluma garaa garaatiin jechuudha. Akka kanatti dhiyeessuu hin danda'u. Bormoo ganama sa'aatii 2 ka'amee ibsaan itti ba'amee gubama. Hangafaan jechuudha. Anatu dura guba. Inni egaa maaliifi ganna mucucaa nu baastee saani keenya namni keenya buufannee mucucaatee maan saanii bishaan illee nyaatee qaran dabarsinee biyyi keenya naagaa ta'ee kan bishaan garaagara nu kutee kan mucucni illee garaagara nu futee walitti nu fidee birraan kun bari'ee booqaa kan nu fullaafachiisi ifatti nu baastee kan yaa waaq jedhee ibsaa sana ibsata jechuudha. Isaa booda garsaatii torbaaratti jechuudha. Daara bu'e sanaa fi namoota jidduutti hoolaan qalama. Daara gubame sanaa fi gubame sanaa fi uummata fuulduratti hoolaan qalama. Hoolaan qalama sun maayin ibiddi boba'e sun qabbanaa'ee jeessa jedhu sana. Ibiddaaf nama walitti araarsee dhiiga buusu eega hoolaan araara. Hoolaan garraamiidha. Akka kanatti hoolaa jidduutti qalan
ibiddi nuu qabbanaa'e. Inni kunis inni nama silaa ibiddi boba'eeyyuu ifaaf haa ta'uyyuu bane inni qabbanaa'e kan jedhan egaa akkanatti. Tole ulfaadhaamee Dinqa. Obbo Dinqa. Ayyaantu obbo Dinqaa jedhamu. Obbo Ittafaa Caarrataa. Amma iddoo nama dhaabbachaa jirtan kun iddoo birbisa dhaabbatee birbisi kun maaf dhaabatee yoom dhaabate? Birbisi kun kan dhaabate bultii 15ti gaafa roobii jechuudha. Gaafsana dhaabatee bakkee lama dhaabatee jechuudha. Kun bakkee sanas jira. Bakkeen sun Faajjii jedhama. Faajjii goota Oromoo. Yooyin abbaan gadaa warra bakkeen isaanii boqotan jechuudha. Akaakillee abaabillee irraa yukaasee jechuudha. Bakkee san kan hirkatan jechuudha. Achitti boqotan. Faajjii yooyin immoo hujuba jedhama. Hujuba. Akka Oromootti Faajjii jedhama. Faajjii goota Oromoo jedhama. Bakkee sanas hin dhaabbata asiin dhaabbata. Kuni kan dhaabbatee fi galmi kun sanduuqa ilmaa kafana Oromoo qabatee kan jiru. Caaccuu kallacha qabatee kan jiru. Tutu jira jechuudha. Amma argeera. Kana qabatee kan jiru isadha. Kanaaf birbirsi kun kan dhaabbateef kana. Birbirsi kun immoo kan dhaabbachuu danda'eef jechuudha. Yeroo hunda jiidhan godhi. Birbirsi gadaarratti kan ittiin sirban birbirsa. Fuullee irratti yeroo sirban jechuudha. Birbirsa qabataniitu. Akkuma biyya biyyaatti birbirsi hin dheenis hin jira. Inni kun egaa akkatti dhaabateeti. Ordii nu dhaabee kan jedhamu waaqa galateeffachuuf jecha qe'ee keenya jiidha godhi. Oromoon baay'eedha. Oromoon kan inni filatus birbirsaa, farbuu fi ejersaa, waddeessa fa'i. Kanaaf keessaaf illee kana dhaabuun keenya kanaaf jechuudha. Iddoo kana itti dhibaafatamaa jechaadha. Itti dhibaafatamaa. Garaacha horii keessas kan yeroo garaacha horii keessaa bahu farsiinsa isa jiru jechuudha. Cumaansaa kun as jala kana jira. Kun kan irraan maragame dhoqqee looniiti. Keessa isa kan jiru farsii looniiti. Cumaa looniiti. Isa horii ugaa qalan garagalu jechuudha. Inni kun jiraatti kan haganii walitti kuufamee irraan maragame jechuudha. Okay, kan farsiin cumaan ittiin wanni jaame kun ka gaafa birbisi dhaabamu qalame moo urumti gaafuma barbaade qalame moo seremoonii ittiin qalamu qaba inni seera mataasaa qaba. Amma kun kan dhaabatte daseedha waan ta'eef horiin kan qalame kamisa. Inni kun kan maragameef har'a. Ila bultii shambuleetu. Bultii shambuleen maragama. Maragama. Inni ulmaa jechuudha. Ulmaa ba. Ulmaa leencaa. Ulmaa leencaa shambulamaa shanirraa ganama bultii 9 simbulama. Ulmaa leencaa shani kan ateetee qabateeti gadaan shan qabataa ofi keessatti 9 immoo ilmaan Oromoo leencaa biyya isaan kennu. Ulmaa taa'ee ilmaan leencaa salganii kana baafatee ka'a jechuudha. Dhagna dhiqatee qeensa qoratee dhugoo keewwatee ka'a jechuudha. Gaafsa salganii sana jechuudha. Inni baafatamas bookaa fi buqquriin ni baafatama jechuudha. Ayyaana Irreechaa Oromiyaa irraa wanis akka Oromoo kamiyyuu Baalee Arsii kan jedhan Gujiifaa Booranaa kan jiran Jimma kan jiran Shawaa kan jiran Wallaggaa kan jiran jechuudha. Aadaan Oromoo fi sirni Oromoon ittiin deemuu fi waaqeffannaan Oromoon ittiin deemu tokko. Afoolli Oromoo tokko jechuun danda'ama. Akka qarumaatiin itti daddabaluu danda'ama jechuun danda'ama. Kenni kuni galmi gadaan itti qajeelu odaa duuba kana jiru jechuudha. Waggaa 5 odaa jalatti gadichi kan inni qajeelu achi jalatti jechuudha. Amma inni kun ateeteerree warri facaafatan warri saawwan ateetee sa'aatiin kan illee facaafamu gorsa asirraa fudhatu. Yoo badellee asitti kan qajeelu. Yoo jallate illee kan sororoo asitti jechuudha. Kanaaf asitti sagantaan asirraa uumame sagantaan asitti qophaa'ee sagantaa kana asii baafneet haqni immoo malkaa murreeffanne jechuudha. Kanaaf malkaa irreeffannee ayyaana Irreechaa kana achis deebinee immoo galatuumaa yoonis immoo kan tulluu kanaa jechuudha. Tulluun kun mataa isaatti ijaaratti waaqeffatama. Kanaaf galma kana keessa wanti barbaadame akkuma isin jedhe akka amantaatiinis akka aadaatiinis wal makee jira jechuudha. Kanaaf wanti adda baasu hin jiru. Akka ayyaana Irreechaattis anaan geggeeffameetti ana biratti immoo warra abbaa malkaa jiru. Warra abbaa gadaas jiru. Cifreen kalaaleen baaleqni kun illee jijjiirachuu danda'u jechuudha. Guula guultuun jiru jechuudha. Isaan kun gahee mataa isaaniitii qabu jechuudha. Akkuma lixa Shawaa kanaatti ilmaan galaan keessa bakkeen kun hangafa. Bakkeen kun hangafa. Kana
wanta addaan baasu hin jiru jechuudha. Tole galmi kun galma maarame. Galma kana jalatti waan tokko natti mul'ata siiqqeedha moo horooroo haa ta'u wanti achi jalatti kufamee jiru kuni isaan kun meeshaalee faaya aadaa keessaa isa tokko jechaadha. Naaf eeyyamama waraabuuf yookaan immoo waan sanarratti ibsanaa kennuun abbaa dinqaa amma horooroon yookiin siiqqeen kun kan dubartoota warra afeetitiimi. Maaliif dinqa hin jenne maaliif as taa'e siiqqeen kun? Egaa kuni dinqa ta'a waggaa kan waggaatti kan inni ba'u. Amma guyyaa gaafa 15 sana akkuma siin jedhe sana jala bultii yanaa yeroo calqabnu waaqeffachuu yeroo calqabnu gadi ba'ees taa'e. Sababni isaas warri ateetee yoonis immoo hayyuun dubartii jechuudha. Guyyaa ayyaana kana kaasanii galgala sooyin immoo yeroo waaqeffanni jira miti Yesuus hin qabatu. Warri kaan caaccuu warri keewwatan namni jira. Qabee ilaalanii isa qabatanii wajjin qabatanii deemu. Horooroo kan siiqqee kan. Siiqqee kana jechuudha. Inni malkaa yeroo deemnu yeroo galma kanattis ol dhufnu dirree duuba kanas yeroo ittiin keelloo qifannee deemnu yeroo san qabatanii deemu jechuudha. Dubartoonni hayyoolii jechuudha. Isaan egaa haati manaa abbaa gadaa haati ateetee hin qabatu jechuudha. Ammoo cifreenis hin qabatti. Cifree jechaa beektaa? Cifreen beeku. Cifree jechuun akka warra Sidaamaatti jechuudha. Fakkeenyaaf warri Bataskaana teessu maal jedhamti? Moloskee. Moloskeen dhiirarraa adda baanii waaqeffachuurraa fi nyaata dhuguu fi of qanasiisuurraa kan hafe warra dhiirarraa adda baani. Moloskee isa warri Sidaamaa ofiin jedhan keenyatti immoo cifree jedhama. Cifireedha. Cifireedha. Cifree Oromoo isaan kana qabatanii deemu. Kuni sararri isaa kan inni ibsu dubartiin Oromoo jechuudha. Jifaarri sarara. Argiteetta qoloo. Qoloo wal fakkaatu. Wal fakkaatu. Kanaafi jifaara wajji wal fakkaatu, qoloo wajji wal fakkaatu. Kanaaf kan isaan qabachuu danda'an jechuudha. Ulmaayin nurgaa ulmaayidha. Ulmaayii irraa hojjetama. Amma ulmaayii irraa hojjetama. Ulmaayin Oromoon ulmaayii irgannaas hin godhataa. Hin urgaasii. Itti wal eebbisaa urgaa akka ulmaayii. Dagaagee akka andoodee. Lalisii akka coqorsaa looyi lafarra jechuudha. Yeroo waleensuu yaabbata dhoowwii hedduu ba'uudhaa dhoowwadhu jedha. Ofirraa diine jechuudha. Yeroo eebbisan jechuudha. Bishaan abbaayii ta'e budduus kan sinfiteen cirracha abbaayii ta'e ammaaraan sinfiteen andoodee kormaa ta'e gannaa boona lalisii olmaayii daraaree ta'e urgaa'e Oromootti waleensuu kormaa ta'e yaabbii dhoowwadhu bu'aa dhoowwadhu jedha. Maaliif? Diina ofitti mutii. Amooleen sun yaabbis hin danda'amu. Bu'uus hin danda'amu yaabbanaan immoo akka kanatti kan qabataniitu. Tole ulfaadhaa galatama. Iddoon kun? Iddoon kun Haajii jedhama. Haajii jedhama. Iddoo ujubaati jechaadha. Ujuba jechaaf Haajii jechaadha. Ujubaa. Bakka ayyaantuun Baangadaa yookaan iddoo awwaalamu jechaadha. Akkasii. Emta odangalase ilille singalla ya mareo mare sagale ya jabbo tamare sagal sile mane kale sagale ke ya de sagale ke ilille singalla ya mareo madure malate muramure male Etoman ya dire, ida sure male, ilille tingalla ya mareo, kale sagal gala, jablina no ote, halotu manarge, lamina mamotu, kamotu manarge, ilille tingalla ya mareo, Baragada bazera nube. Ega waka yo ya gada ganjalu argino. Reserve ya gada ganjalu argino. Kachago tamacha ya gada ganjalu argino.